Har'a akkaataan kompiitara Windows 7 password isaa malee lixanii kan itti agarsiisa. Kompiitara Windows 7 bifa salphaa ta'een haala kanaan password malee kan inni password break gochuun yookaan immoo password isaa tun beekin kan lixuu hin danda'amu. Inni jalqaba power button itti yoo buune mallattoo amma isin argaa jirtan kun kan inni dhufu. Kana boodatti mallattoo kana erga agarreeti mallattoo shift yeroo 5 walitti aansinee tuqna. Erga mallattoo shift tuqne mallattoo amma isin argaa jirtan kana nuu fida. Naachitti kana noo jennee restart goona. Restart yeroo goona amma kanatti taane F2 keenya kan nuti gochuu qabnu. Setup gochuuf F2 press goona. Ammas mallattoo abbaa barbaade kanatti taane tuqna. Amma inni load godhutti in eegna. Kanatti taane wanti nuti gochuu qabnu erga windoon keenya load nu godhe amma as kanatti utuu mallattoo setup itti gashiitii next jedhu utuu hin tuqiini shift keenya 5 walitti kana boodatti erga F5 keenya si'a 5 tuttuqne mallattoon kun nu dhufa black screen kana irratti kan intina barreesse amma kanatti taane CD jenna change directory kana boodatti CD to window kana boodatti notepad.ext enter kana boodatti asiin amma notepad.ext kan nuti linne gara file new file yoo jennus ta'e open with file yoo jennu gara computer keenyaatti wanta nu geessuuf asirraan gorree bakka systemiin keenya jiru deemuuf window kana boodatti kana boodatti wantoota amma maqaa isaanii jijjiirree deebinee gara maqaa isaa sirraatti deebisuu qabna. Erga kun hin ta'u yoo ta'e garuu deebi'ee kompiitara keenya ammas namni bira password isaa jijjiirrachuu danda'a jechuudha.